Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u maatii jaallatamuuf kabajamoo maatii furtuu dhalootaa akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa godha galanni ulfinni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u amma immoo daqiiqaa xiqqoodhaaf viidiyoo tokko isiniif gadhiisuudhaaf dhufe jechuudha. Waaqayyo galata guddaa argatu obboloota koo hordoftoota maatii furtuu hundumaaf nageenya waaqayyo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha hundi keessan guddaanaaf galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Tole egaa har'a waa xiqqoo tokko qabadhee dhufe innis immoo wanti kun wanta waggaa waggaadhaan ta'udha jechuudha. Egaa viidiyoo isaa kan waggaa kana gadhiifame obboloonni baay'ee ilaaltaniittu har'as immoo erga miidiyaan jalqabame jechuudha. Har'as immoo kan bara kanaa isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa hundumtuu akkuma amantaa isaatti gaafa uumaan isaa kan rabbi inni itti amanatu waaqni inni itti amanatu waa tokko godhuu fi galata galfachuun barbaachisaadha jechuudha. Namni iyyuu gaafa waa namaaf godhe namayyuu galateeffata tiree namni waaqa sana nama gargaares immoo galateeffachuun barbaachisaadha. Wantichi akkas ture qaamni sadii ture bara 2004 gara 2005tti ce'uuf osoo jirru furtuun egaa akka carraa ta'ee konkolaataan hin baay'ata namni ayyaanaaf asiif achi jedha. Akka carraa ta'ee hiriyaa koodha yookaan immoo obboleettii koon jedheerra naaf salphata. Baranee beektu biyya keessanitti jechuun namoonni kan hordoftan afaan loqoda garaagaraatiin hin beeku akka naannoo akka godina Shawaa Lixaatti nama barana heerume tokko baranee jedhama. Kanaaf obboleettii kana maatii irraa adda baatee heere waan jirtuuf gaa'ela dhaabbattee waan jirtuuf waan tokko tokko ishii biratti ayyaana dabarsee jedhee akkuma kana ishiidhaaf wantoota barbaachisu bituuf hin ba'e ture jechuudha. Waaqayyoon haa galateeffamu. Isaan booda xiqqoo konkolaataan hin jira naannoo isheen jirtu akkuma kana immoo ayyaanadha konkolaataan hin baay'ata akka carraa ta'ee anarra jechuudha. Anarra baraan konkolaataa ga'e maaliif amma akka qoosaatti hin dubbadha yeroon sun yeroo ulfaataa ture baay'ee yeroo na miidhe ture kanaaf baay'ee yeroo na miidhe baay'ee ulfaataa ture jechuudha. Garuu naa miidhu malee ani jira kun amma har'aatti jireenya koo isa durii caalaa wanti baay'ee naaf bareedee jira galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa wanti yeroo sana ta'e waan salphaan turre even ammaatti wantoonni natti dhaga'aman jiru haa ta'u malee yeroo sana keessatti ammaatti waan ani itti gammadu waan keessi kootti boqotu. Tole egaa baay'ee ulfaataa ture yeroo sanatti namoonni akka gowwaattis na ilaalaniiru haa ta'u garuu bagan akka gowwaatti ilaalame yeroo sana even nama balaa sana narra qaqqabsiises jaallatee miti guyyaa tokko sa'aatii 24 illee akka inni hidhamu fedhii koo hin turre jechuudha. Manatti illee galee maatiin sun yeroo bilbila naa bilbilanitti nan dhufaa ijoollee hiriyoota koo arge jedhee goyoomsaaniin ture. Gaafa mana galu garuu dhaabbachuun malee taa'uun naaf tasumaan jiru almas torbee tokko hanga torbee lama jechuudha. Amma achi akkana naan jette obboleettiin koo sun jechuudha. Anchi zaaree minoona shaalnaan jette homaan jedheeni taa'e kanaan jennaan nan taa'annaan nan dadhabee lukti koo kun jilbi koo dhiigaa ture jechuudha. Achiin booda baqqaa dadhabnaan nan itti hime jechuudha akkasitti baraadhaa konkolaataan innaan maal jettee iyyite jechuudha ishiin namni si akkas ishiin afaan maaroo baafatu baga waaqayyo si oolchettee kaateetu namni balaa kana sirraan ga'ee akkam ta'e naan jette. Akkuma kana waan akkasii kana wayii jiramte akkana jedheeni isaan booda amma anaan na tasgabbeessuu anaan na jajjabeessuutti as deebite isaan booda ganama qallachumaan fuudhanii mana ogeessaa aadaatti na geessan jechuudha. Kuni koo mar'ummaan jedhama baay'ee tokko akka baqa garaan koo keessa sirumaa akka hin taane ta'eera jechuudha. Isaan booda baay'ee rifatanii amma sani mana yaalaan deemu dheennan dide waaqayyoon nan eegan jedhe mana ogeessaatti baay'een deddeebi'e jechuudha. Yeroo hundaa bulee nan deema ganama nan deddeebi'a ture
haadha sanallee waaqayyo isaanaa eebbisu harki isaanaa eebbifamu ammammallee lubbuudhaan akka jiranidha kanan beeku. Akkaataa kanatti baay'ee na yaalaa turanii marmaan koos bakka itti naaf deebi'ee isaan booda obboleessi sun garuu akkana naan jedhee ture. Hidhamuufis ani kunoo jedhe. Wanta barbaachisu immoo amma kaastee eegaluu dandeessa naan jedhe. Isaan booda akka hidhamtus hin barbaadu, homa tokkos akka naaf gootu hin barbaadu jedheeni. Deddeebi'ee na gaafachaa ture, bilbilaa ture jechuudha. Maaltu natti dhaga'ame guyyaa sana? Guyyaan guyyaa ayyaanaati. Obboleessi kun ga'eessumadha. Yookaan ijoollee qabaachuu danda'a. Yookaan haadha isaatu ayyaanatti akka inni isa bira ooluuf eegdi ta'uu danda'a. Yookaan immoo hiriyyaa kan isa eegdu yookaan kan isa wajjin ayyaana dabarsuuf isa eegan baay'een jiraachuu danda'u. Kanaaf innis jaallatee miti kan na miidhe. Maaliifan guyyaa kanaan akkas taasisa kan jedhamu sammuu koo keessa dhufee nan dhiise jechuudha. Isaan booda garuu namoonni baay'een ati gowwaadha amma kana madaan itoo sirra jiru hamma kana itoo baay'ee yaalamaa jirtu namni koo balaa konkolaataa hawaan xiqqoodhaan karaatti maallaqa argatu barbaadanaan jedhanii keessa koo hin jiru. Waaqayyo waan fedha isaa naaf haa godhu nan dide jechuudha. Isaan booda nan fayyee bakka namoonni yaaddoo namatti naqu balaan konkolaataa tureetu hanga lubbuu baasuyyuu ga'a buleetu nama dhukkuba waan meeqa jedhanii wanti walitti fedha waaqayyoon irratti haa ta'u kan obboleessa kana akka inni hidhamus abbaan qabeenyaas waan tokko kallattii kamiin wanti kamuu akka ta'u hin barbaadu jedhee. Isaan booda kunoo waggaa 10 jiraadhe miti ergasii waaqayyoof haa galatu. Kanaaf wanta nanarra jechuu dhufe maannoo jettanii gara viidiyoon itti aanu jira. Maatiin koo yeroo hunda waggaadhaan jechuudha dhimma kana sababeeffatanii waaqayyoon naa galateeffatu. Balaa sana hundarraa hafee jiraadhee har'a ga'uun koo waan guddaadha. Kanaaf isinillee hiriyoota koo, obboloota koo, hordoftoota koo kan taatanii waaqayyoon bakka jirtanitti rabbiin uumaa keessan naaf galateeffadha. Maaliif hojjettan kan xiqqoon galateeffanne guddaatti hin ba'uu jedhameera. Jedha dubbiin akka amantaattis sagalee waaqayyoo jechuudha. Kanaaf kun salphaa miti balaa konkolaataa irraa ooluudhaaf. Even ergasiidhaallee jechuudha. Si'a lama wayii waan akkasii na mudateera jechuudha. Hammana balaan noonarra ga'u baateyyuu jechuudha. Waaqayyoof haa galatu. Kanaaf waaqayyoon naaf galateeffadhaa isiniin jechuu barbaada. Wantoota sadan tokko kan wal qabate kan maatiin nattoo naa galateeffatanii viidiyoon ergame jira. Itti fuftanii asumaan ilaaltu baay'een sin jaalladha, baay'een sin kabaja. Yeroo hundumaa waan gaarii yoo goone yeroo sanatti nuu ta'uu dhiisuu mala. Bulee galee garuu waaqayyo gaarummaa sana nuuf deebisa jechuudha. Tarii yeroo sana otooni inshuraansii sana nyaadheera ta'e yookaan ani yoona kana lubbuudhaan hin jiru ta'a. Har'a garuu wanti natti hir'ate hin jiru. Ibin qabeenya haafu obboloota baay'ee argadheera. Carraa biyya kana dhufuuyyuu argadhee obboloota baay'ee kunoo waaqayyo naaf kennee jira isiniin jechuudha. Hordoftoota furtuu dhaloota yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti waan gaarii yoo dalagne faayidaan isaa unumaafidha. Waan gaarii haa hojjennu faayidaarra gaarummaan isaa akka caalu fayyadamurra gaarii isa mul'atu ofii fayyadamuu caalaa nama biraatiif gaarii ta'uun yoo caale wanti nu miidhu tokko hin jiru jechuudha. Tarii yeroo sana akkuma jedhe otaan qarshii sana nyaadheera ta'e asii dhufuu ta'uu danda'a. Har'a garuu jireenya gammachuu gaa'ela gammachuu waaqayyo qabu naaf kenne jireenya namatti tolu hin jiraadha. Kanaaf kallachumaan gara viidiyootti isin dabarsaa. Viidiyoo wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Ulfaadhaa. Nagaan waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu. Ana bira hundillee nagaadha. Waaqayyoo inni madda nagaa keenya ta'e galata guddaa argatu. Waaqayyoo guyyaa namaa hidhee yeroo namaa kennu namala waaqayyooti. Gaarummaa isaatii fi gaarummaa namaan otoo hin taane waaqayyoo carraa jiraachuu kan namaa kennu isadha. Gooftaan nu gargaaree nuuf guyyaan kun guyyaa addaati. Guyyaatti waaqayyoo nu gargaaree gargaarsa waaqayyoon galateeffachuudhaaf dhufnedha jechuudha. Jiini Phaagumee kun guyyoota waaqayyoo waa baay'ee nu gargaare keessaa guyyoota xiqqoo waan xinnoo dubbachuudhaaf baanudha malee waan waaqayyo nu godhe waan waaqayyo nu hojjete dubbannee fixuu hin dandeenyu. Gaarummaan waaqayyo jabaadha, gochi waaqayyo jabaadha, gargaarsi waaqayyo jabaadha. Waaqayyo gaariidha guyyaa hundumaa.
Gaarummaa waaqayyoo kun dubbannee kan finnu miti. Sammuu namaa gararraa waan ta'e waaqayyo hojjeta. Egaa har'a sababbiin nuyi fuula waaqayyootti galateeffannaadhaan mana keenyatti argamnee fi waaqayyoo haadha manaa kiyya obsee otoo dura waliin argin duras waaqayyo balaa gurguddaa ishii oolche keessaa balaa konkolaataa ulfaataa irra ga'e waaqayyo ishii hambisee sanarraa afoo ishiitiif waan guddaadha kan dhufe waaqayyo waan kanarraa ishii hambisuusaa akkuma kana guyyoota baay'ee waaqayyo balaa gurguddaa mana keenya irra dabarseera wanti seexanni hin goone hin jiru waa baay'ee seexanni godhe waaqayyo garuu irraa hafee akka nuti jiraannu godhe egaa sababa kanaatiin waaqayyo balaa lubbuu ishiitti dhufe kana balaa umurii ishii lafarraa fuudhuudhaaf dhufe kana hundumaa ishii oolchee waaqayyo nu gargaaree egaa ilatti gallee kunoo har'a waggaa ja'affaa keenya yookiin immoo waggaa ja'affaa lakkoofne kana keessatti qormaatonni gurguddaan jiru. Qormaata sana hundumaa keessatti waaqayyo harka qabee cimsee nu dhaabe jechuudha. Kanaaf waaqayyoon sababa kanaaf jennee galateeffachuudhaaf dhufne akkuma kana waaqayyo waan namni furamuu hin dandeenye dhukkuboota ishiin ittiin rakkattu dhukkuba jabaa ani jira jedhee waggaa dheeraa ishii boochiserraa waaqayyo ishii furuun akkuma kana waaqayyo jireenya keenya keessatti waan wal'aansonuun ta'u baay'ee kuffisee argineerra. Waaqayyo hojii gurguddaa ari'atama gurguddaa lola gurguddaa keessa nu dabarsee yerootti isa galateeffannu kana waaqayyo godheera jechuudha. Kanaafuu har'a sababeeffachuudhaan waaqayyo mana keenyaaf jireenya keenyaaf gargaarsa godhe. Kanaaf waaqayyoon galateeffachuuf duratti argameera. Kanaaf ishiinis lafa jirtutti waaqayyo guyyaa kana guyyaa kabajaa waan ishiidhaaf godheef waaqayyoon kunoo galateeffachuuf yeroo kana jirra. Gooftaan inni hundumaa danda'u galata guddaa afuratu. Kanaaf gaarummaa waaqayyo wanti nuti gochuu dandeenyu kan biraan jiru. Waaqayyo waan ittiin ibsuu barbaannu waan xinnoodha. Kuni waaqayyoon hin ibsa miti. Kuni waaqayyoon gocha isaa hin mul'isa miti. Garuu amma dandeenyudha jechuudha. Sagalee waaqayyo lafa tokko dubbiseen waaqayyoon galateeffadha akkas jedha. Macaafa faarfannaa 124 lakkoofsa 1 irraa kaasee akkas jedha. Inni gara keenya goree waaqayyoon otoo ta'uudhaa baate haa jedhu sabni Israa'el yeroo namoonni nurratti ka'an inni gara keenya gore waaqayyoon otoo ta'uudhaa baate silaa aariin isaanii nu irratti boba'e sana isaan fayyatti nu liqimsu ture. Silaa lolaan nu fudhatee sokkaa bishaan bubbisuus mataa keenya irra iyyaa'a ture. Silaas uursaan bishaanii mataa keenya irra iyyaa'a ture. Inni gara keenya gore waaqayyo taanaan kan jiraanne. Inni gara keenya gore waaqayyoon taanaan galateeffachuu kan dandeenyu. Inni harka nu qabe, inni nu gargaare, inni nu bira dhaabbate waaqayyo waan ta'eef har'a galateeffatu. Kanaaf silaa seenaa du'e ture. Lubbuu ishiitiin wanti dhufe kun otoo waaqayyo gara ishii hin taane ta'e, otoo waaqayyo harka hin qabne ta'e, otoo waaqayyo harka jala hin qabne ta'e, silaa seenaan kun seenaa xumurame ture. Kanaaf waaqayyo yeroo hundumaa gocha inni godhe keessatti waaqa dagatamu miti. Kanaafuu macaafni qulqulluu maal jedhaa? Waaqayyoon galateeffachuu. Maaliin isa inni nu gargaare, isa inni nu oolche, isa inni nu dhaabbate, isa inni gara keenya goree waaqayyoon galateeffatu. Guyyaa waaqayyo galateeffannu guyyaa kana jechuudha. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Kanaaf gooftaan nu gargaaree sagalee kana irratti waaqayyoon nan kadhadhaa. Namoonni akka kana ooltan waaqayyoof galata dhiyeessuun dhiisina. Waaqayyoon jajachuun dhiisina. Nuyi hiriyummaa turre kana keessatti wantoonni baay'een turaniiru. Erga gaa'ilatti dhufnes wantoonni baay'een turan. Haa turani malee waaqayyo dhaabeera. Haa ta'u malee waaqayyo mo'icha nuu laateera. Gara keenya goreera waaqayyo. Akkuma kana namoonni waan baay'ee keessa waaqayyo isin dabarsee waaqayyoon galateeffachuu danda'u qabdu. Egaa sabni Israa'el otoo waaqayyo gara isaa goruu baate haa jedhu sila. Diinonni keenya yeroo nurratti ka'an inni gara keenya gore otoo waaqayyoon ta'uu baate. Har'a galata kana waaqayyo waan dhimachaa garaan isaa akka itti boqotu nan beeka. Sababbiin isaa oolchuudhaaf waaqayyo qarshiin barbaadu galata barbaada. Oolchuudhaaf waaqayyo wanti biraan ni barbaadu hin jiru galata barbaada. Maqaan waaqayyo haa ulfaatu. Kanaaf du'a baay'ee ishiin oolte kanarratti akkuma kana waa baay'ee anaan illee waaqayyo balaa konkolaataan irra ga'e waaqayyo na oolcheera. Wantoonni gurguddaan nurra ga'e kun hundumtuu darbeera. Akkuma kana mana ijaarrannee qabnu ibsaan qabatee seexanni maabiraatii yookiin ibsaa qabsiisee
mana wajjin nu gubuudhaaf yaadadha otoon kadhachaa jiru mana guutuu qabsiisee waaqayyo mannis akka hin gubanne godhe anis akka hin gubanne godhe keessaa nu baaseera mana ijaarree qabnu keessatti jechuudha. Kanaaf aniif gargaartuun koo kun chaalenjiin nuti darbine baay'ee jabina keenyaan miti jechuudha. Waaqayyotu jabina nu ta'e. Kanaaf waaqayyoon jajachuufan dura waaqayyotti argame waaqayyoon nan kadhadha. Haleluuyaa. 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 Gaarummaan kee kan hin dhumne, tolli kee kan hin dhumne, arjaa badhaadhaa tola qabeessa kan taate, waaqa arjaa, waaqa waan hundumaa irratti dinqii goote. Guyyoonni darban kun hundumtuu guyyaa si galateeffachiisanidha. Guyyaa atitti eebbifamtudha. Guyyaa atitti galata argattudha. Wiila bahaseedee behene meeshaa. Galanni bara baraa siif haa ta'u. Ulfinni bara baraa siif haa ta'u. Gaarummaa kee waan jennu kan biraan qabnu ulfaadhu. Dinqii keetiif ulfaadhu. Gocha gooteef ulfaadhu. Arjummaa nuu gooteef ulfaadhu. Egaa ishee oolchitee ammas harki kee wajjin jira. Lafa jirtutti harki kee geggeessaa jira. Ibiddi kee wajjin jira. Humni kee wajjin jira. Gargaarsi kee wajjin jira. Maqaa Iyesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Maqaa Waaqayyo isa jiraatan galanni. Gocha nuu gooteef ulfaadhu. Dinqii nuu gooteef ulfaadhu. Waan nu dinqisiiste, waan afaan nu qabachiiste, waan ittiin nu galateeffachiiste kana galanni ta'e kun hundumtuu kan keeti. Si kabajuuf goone gooftaa koo ulfaadhu. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Kunoo waggoota eegne si galateeffanna maqaan kee. Guyyaa eegne, torbee eegne, ji'a eegne, guyyoota sa'aatii eegne si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Maqaa Iyesuusiin ammas waanjoon hin danda'in. Rakkinni hin danda'in. Maqaa Iyesuusiin kunoo sitti ilaali. Bara keenya sitti ilaali. Burtoo keenya sitti, hojii keenya, tajaajila adeemsa keenya sitti ilaali. Maqaa Iyesuusiin harka keenya darbii hojjetu. Galata kana immoo ija caalu nuu laadhu. Egaa goote hundumaa ulfaadhu. Maqaan kee bara baraan haa ulfaatu. Teessoon kee galataan haa guutu. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Kanaaf yeroo itti hafe kanas Waaqayyo yerootti jajannedha. Yerootti Waaqayyoon eebbifnudha. Gooftaan maccaas haa eebbisu. Eebbifama. Shalom.